السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكملتي نمتكو كتابتكو نمجر هذا خان برخو من عمتي مشانجر خان تكنولوجي بلتيو خان أما آين الدنيا تنكبتي جرو وان ديون جرو أن ينبيه غرو نمان دقيه خيسا ليسي نمبر بعدو أوكي فيديو تنخيستي خطابة بري سودان چالنجي يفور جيشورا چالنجي تنخيست خنگر غاروس صاحب خيام ChatGPT fi DeepSeekidha. Bakka DeepSeekii fayyadamee irraayin jaamp jedha waan ta'eef DeepSeekii waliin haa kannee promptii bichaan haa kannee kanneen kitaaba barreessuu danda'uuf. Kanaafuu haala ChatGPT fi siistama fi isteeppiilee itti ooftee kitaaba takka barreessuu dandeessuun sitti agarsiisaa jechuudha. Okay, viidiyoo tana gaa rawiidha fi uneditedha. Viidiyoo tana edit sirriitti hin godhu fi akkuma jirtutti isinii kaaya maaliif jennaan akka sirriitti isiniif galuun barbaada. Kitaaba tokko maxxansuuf ati isteeppilee tana keessa bahuu qabda. Tokkoffaa ChatGPTdhaan kitaaba barreessi jeen akkumaanan DeepSeekii fi ChatGPTdhaan kitaaba naa barreessaa jeen. Kan lammaffaa barreeffama nootiitti qabatta. Barreeffama ChatGPT'n si kan fuutee gara nootiitti qabattaa jechuudha. Kan sadaffaa diizaayina goota. Diizaayina goota giseen sin jedhu kitaaba book coverii jechuudha. Diizaayina goota. Kan afuraffaa mana kooppii geessita. Kitaaba barreeffama san fuutee mana kooppii geessita. Shanaffaa ni maxxansita jechuudha. Eegas booda ati beekamaa taataa ispoonsara argatta. Kitaaba kee nama hedduutu haasawaa kana jechuudha. Okay. Innaa kitaaba tokko giseen barreessetti dura mata duree qopheeffattaa, boqonnaa qopheeffattaa, peejii qopheeffattaa. Ani akkumaan DeepSeek gaafadhee jirutti kitaaba maqaan isaa kitaaba jaalalaatiin barreessuu barbaada. Boqonnaa akkasii kan boqonnaan duraa akkana jedhu kan boqonnaan lammaffaas akkana jedhu. Boqonnaa lama ammaa hoo akkana godhi peejii hanqas godhi jeetiin itti kannee promptii bareedduu irraa naa baasin jeeni. Ana promptii bareedduu naa baase promptiinis akkana fakkaataa jechuudha. Nootii akkuma agartanitti kitaaba naa barreessii peejii 5 qofa kan qabu. Peejii 5 qabu mata duree jaalalaa boqonnaa tokkoffaa jaalalti maali jedha. Achi jalatti waan takka takka ibsa. Lammaffaa irrattis faayidaan jaalalaa maali jedhee takka takka ibsa. Amma barreeffama kana yoo barbaadde rakkoon qabu diskiripshinii jalaan si kaaya ammaa hoo telegiraama kee jalaan argachuu dandeessa. Barreeffama kana kooppiin godhadhaa jechuudha. Amma barreeffama kana kooppii godhadheetiin ChatGPT seenaa. ChatGPT kana gaa yoo inni fi ati hin fayyadamne waa hedduu si dabru jira. Yeroo hedduuf raaguu jirta jechuudha. Amma barreeffama kana itti barreesseetiin okay, promptii duraa san xiqqoo akka waan rakkina qabu fakkaata. Innaa promptii kana irratti ergaa jechuudha. Okay, hunnoo akkuma agartanitti boqonnaan tokkoffaa jaalalti maali jedheetiin naa ibsee jira. Maali feetan amma barreeffama na barreessee jira jechuudha. Barreeffama boqonnaa hanga boqonnaa 5 naa gorsa jaalalaa wajjin naa hidhee waan kana hunda dubbisuudhaaf yeroo hin qabnu. Bakka kanarratti ammas wanni niin gaafadhu kitaaba waan isaa naa kan hin jedhan. Kabara kitaaba kabara naa kan hin jedhan. Kanaafuu haa walii ilaallu waan jedhuun raandamlii akkanumatti itti barreessaa jechuudha. Wanni hundi laaftuudha. Ni danda'a takka jeetii itti seeni waan hundaa'u. Okay, kitaaba yerumatti ergina. Kabara mata duree yaa fakkii minaamin jedheen agarsiisa. Yoo ati fakkii aartii barbaadde jedhi kanas siif uumaa. Amma kabara naa uumutti katabbiilee tana fuunee nootiitti barreeffanna. Boqonnaa tokkoffaa bakka hedduu sanirraa kitaaba jaalalaa boqonnaa tokkoffaa kana akkana goota. Select text tan yoo kooppii jetteen waan hunda kooppii goota. Waan ati barreessite waan irraa dura barreeffame conversation kan kee hunda kooppii godha. Kanaafuu select text jettaan. Kanaafuu kanumarrattiin nootii barreessaa jechuudha. Kabaraas atumaan nu barreessin jeen. Si galee? Waaw! 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 Si'aa kana garuu maaloo naaf hin galle garuu akkatti bareedu ilaali peejiin kun.
jaalala jee ifiif naa barreessee jira. Ancaal jeetis seef godhachuu danda'a jechuudha. Seef jaalala jee wanni naa kan ilaalle hedduutu akkasii ajaa'ibsa wallaahi. Seef godhee siin jira. Wanni barreessine boqonnaa hundaa naa barreessee jira. Katabbii hundaa anis fudhadhee nootiitti barreeffadhee siin jira. Ammallee wanni jenereet naa godhee jiru footoo gabaraa naa godhee jira jechuudha. Amma footoo gama duubaattis naa godhi honiin jeen laal. Footoo gama duubaa naa godhi gama duubaarrattis maqaa barreessaa jeetii maqaa kiyya irra barreessiin jee isin agarra. Amma bakka barii uumiin jeen kitaaba barreessaa bakka barii uumi jira waan koomaa takka godhuu qabna. Point kitaaba barreessaa Muhammad Hassan jedhee itti hidheen jeeni. Okay, waan is naaf ta'ee jira jechuudha duubaa naaf ta'ee jira. Amma bakka tanarratti kitaaba naa barreessee jira. Barreeffamaas nootii qabadhee hin jira. Ammallee diizaayina godhee hin jira jechuudha. ChatGPT qofaadhaan diizaayina godhee hin jira. Amma isteeppiin lammaffaa hafte tun gabbaateetuma manaa kooppii dhayixee barreeffama ChatGPT'n sii kanne kan PDF qabatte san itti geessitee bifa barreeffamaatiin sii kannuudha. Bifa waraqaatiin sii kannuudha. Naa eegas booda footoo tana ga'a. Bakkuma kooppii dhayixee baafattaa jechuudha footoo tan kavaraatis kan shanaffaatis maxxansuu qofa. Biitti teenya ni hin baratamini malee osoo kitaaba warri biyya alaa kun akkam godha kitaaba ChatGPT'umaan akkuma amma dalageetti dalaganii Amaazaan irratti gurguru jiran jechuudha. Amaazon irra gurguru jiran waa hedduudha gaa biitti teenya karaa san waan hin geenyeef ati gooteetuma kooppii godhattee yoo feete ati dubbisuu dandeessaa amma saayibbaan kee giifti godhuu dandeessaa ammaahuu yoo ni fe'ate nama kitaaba barreessaa tokko yoo taate ati sirriitti fayyadaan ja'a. Mee yaada qabdan naa himaa koomantii jalatti ni ulfaatamoo ni salphata waan naanni hin danda'atteetumatti seenudha.